Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatte fi kan jaalalaa isin haa ga'u isin jenna itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oromoodha keessani jajjabeeffadhaa laayik sheer godhuu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabaddeetti yeroo dabru oduun jalqaba. Uummanni Harargee haleellaa konkolaachistoota irratti daandii irratti raawwatamaa jiruun qabeenya isaanii jimaa sangaa fi kan biroollee gara magaalaa Adaamaatii fi Finfinnee dhiyeeffachuu hin dandeenye jechuudhaan komii kan dhiyeessan yoo ta'u kuni maaliif ta'a jechuudhaan gaafillee kaasanii jiru. Akkasumas mootummaa bilxiginnallee qeeqanii jiru. Guutuu odeeffannoo kana qabadhee jira simiraan gaha. Yeroon itti aanu buqqaatota biyya keessatti wal qabate gabaasni Itoophiyaan dhiyeessituu fi dhaabbileen addunyaa dhiyeessan waliif faallaa ta'ee jira. Itoophiyaan buqqaatonni hin jiran gabaasa jedhu dhiyeessitee jirti. Akkasumas Itoophiyaan biyyoota addunyaa sochiin namaa baay'ee walxaxaa fi rakkisaa ta'an keessaa takka jedhamtee jirti. Dabalata odeeffannoo kanallee qabadhee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as loltoota mootummaa waliin bakkoota garaagaraatti lola gaggeessu beeksisee jira. Lola bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa waliin gaggeesse irrattis miidhaa guddaa kan qaamattii fi kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun loltoota hedduu booji'ee meeshaalee waraanaa hedduus hiikkatee injifannoo argadhe jedhee jira. Gama mootummaatti hoo maaltu jedhame kan jedhus qabannee jirra isin biraan geenna. Guutuu oduu kanneenitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duuban kunooti. Oduun kenna kan jalqabaa oduu akka nama gaddisiisu oduu miira nama tuquudha. Barattuun viidiyoo irratti argitan tuni barattuu narsingii waggaa afuraffaati. Barattuun tuni yeroo barnoota isiifittee barnoota isiitiin ofirra dabritee kabirallee gargaaruu dandeettutti lubbuu ofii galaafatte. Waan baay'ee nama gaddisiisudha. Barattuu Hinseenee Tafarii jedhamti. Jiraattuu magaalaa Naqqamteeti. Kolleejjii Niw Jenereeshinitti barattuu waggaa afuraffaa turte. Ogummaa narsingiitiin waggaa afuraffaa isii xumurattee jirte. Garuu mallaqni ittiin baratte birrii 15,000 osoo hin kaffalamin hafe jedhamee jira. Kuni ta'ee osoo jiru namni kaffaltii hin raawwanne immoo qormaata egzaayit egzaam qoramuu akka hin dandeenye beeksifni bahuu argite. Kana booda mallaqa kana qabaattee waan hin kaffalleef lubbuu ofiitii irratti murteessite jedhamee jira. Waan akkaan miira nama cabsu nama gaddisiisudha. Sababa rakkoo nageenyatiin buqqaatota biyya keessatiin wal qabate gabaafni Itoophiyaan dhiyeessituu fi gabaafni dhaabbileen addunyaa dhiyeessan waliif faallaadha jedhamee jira. Gama biraatiinis Itoophiyaan biyyoota addunyaa sochiin namaa baay'ee walxaxaa fi rakkoo ta'e keessaa takka jedhamtee jirti. Buqqaa biyya keessatti wal qabate Itoophiyaan ragaa yookaan gabaasa dhiyeessiteen buqqaan biyya keessaa hin jiru kan jedhu yoo ta'u kunis gatii namooma walabummaa ragaa isteetiksii Itoophiyaatti jedhamee jira. Yeroo abbootiin taayitaa federaala Itoophiyaa waltajjii biyyoolessa walabummaa isteetiksii fi bulchiinsa misoomaa Finfinneetti caamsaa 17 fi 18 2026tti qophaa'e irratti walitti qabamuuf qophaa'anitti haala buqqaatota Itoophiyaa ilaalchisee gabaasni addunyaa irratti ba'aa jiru kan Itoophiyaan qopheessiteen garagara jedhamee jira. Gabaasni ragaa isteetiksii Itoophiyaa buqqaatota biyya keessaa ilaalchisee gabaasni inni dhiyeesse buqqaatonni hin jiru kan jedhu yoo ta'u yoo xiqqaate immoo sababa rakkoo nageenya biyya keessatii fi walitti bu'iinsatiin lammiileen biyyattii miiliyoonni 4.5 ol qe'ee isaanii irraa buqqa'uun kan beekamudha. Itoophiyaan ragaa kana dhoysuun maaliif barbaachise kan jedhullee gaafii hawaasa bal'aatti fi namoota garaagaraa yookaan qaamota garaagaraa yoo ta'u waggaa 8 guutuu yookaan immoo hanga har'aatti naannoon tokko naannoo tokko irratti duuluudhaan daangaa naannoo tokko cabsee seenuudhaan haleellaa namoota nagaa irratti raawwatamaa jiruun namoonni hedduun buqqa'aa jiru. Akka fakkeenyatti lixa Oromiyaatti waggaa 8f daangaa Oromiyaa cabsanii seenuudhaan hidhattoonni naannoo biroo haleellaa namoota nagaa irratti raawwatanii lubbuu namoota hedduu galaafatanii qabeenya hedduu saamanii qabeenya hedduu mancaasanii uummata hedduu buqqisanii jiru. Baha Oromiyaatiinis hanga guyyaa kaleessatitti haleellaan daangaa dabruudhaan daangaa cabsanii seenuudhaan hidhattoonni naannoo biroo namoota nagaa irratti raawwataa jiran cimee kan itti fufeedha. Waggaa 8f mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo kana uummata isaa irraa qolatuu hin dandeenye, uummata isaatiif furmaata kaa'uu hin dandeenye. Haleellaan daangaa ce'uudhaan namoota nagaa irratti raawwatamuun namoonni hedduun qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiru. Ta'ee osoo jiru buqqaatonni biyya keessaa hin jiru gabaasni jedhu hangam fudhatama qaba. Kuni akkuma jirutti ta'ee
Itoophiyaa biyyoota addunyaa sochiin namaa baay'ee walxaxaa fi rakkisaa ta'e keessaa takka jedhamtee jirti. Rakkoo kanaafis sababoonni garaagaraa eeramanii jiru. Sababoota eeraman keessaa tokko walitti bu'iinsa yoo ta'u, inni lammaffaa seer-dhabdummaan hammaatee namoonni butamanii mallaqa guddaa itti gaafatamuun akkasumas namoonni butamanii ajjeefamuun qaamni hidhate akka barbaadetti saamicha raawwatuun sababoota sochii namoomaa daggan keessaa muraasa jedhamanii jiru. Oduun itti aanu sababa qaama hidhateen haleellaan saamichi akkasumas butuun konkolaachistoota irratti raawwatamaa jiruun uummanni Harargee oomisha isaa gara magaalaa Adaamaatii fi Finfinnee geessuu hin dandeenye jechuudhaan komii dhiyeessanii jiru. Butii fi akkasumas ajjeechaan saamichi konkolaachistoota irratti raawwatamaa jiru daandii Adaamaa Harargee irratti hammaatee jira. Lubbuun konkolaachistoota baddee jirti. Konkolaachistoonni hedduun mallaqa itti nyaatamanii jiru. Qabeenyis karaarratti badee jira. Jimaa fi oomishoota biroollee gara magaalaa Adaamaatii fi Finfinneetti geessuun rakkoo hamaa ta'ee jira. Kun immoo itti xiyyeeffatame qabeenya keenya gara magaalaatti akka hin dhiyeessinee fi akka qabeenyi keenya badu akkasumas nutis hiyyummaaf akka saaxilamnu hojii hojjetamaa jiru. Kuni maaliif mootummaa kana soo ta'e deeggaraa jirra. Hedduun keenya mootummaa kana cinaa dhaabbannee jirra. Garuu mootummaan kun akka nu hiyyoomnu barbaada. Maaliif ta'e? Dhibba kana irra deddeebiidhaan Jimaan magaalaadhaaf geeffamuuf fe'amee ture karaarratti buufamee baduudhaan kasaaraa dhaqqabsiisee jira. Hangaan gara Finfinnee fe'amee ture akka magaalaadhaaf hin dhaqqabne taasifamee jira. Konkolaachistoonni ajjeefamanii jiru. Kun butanii fudhatuudhaan birrii miliyoona 2 hanga miliyoona 4 kaffalchiisuun kan gadi dhiifaman jiru. Mallaqni kun akkaawuntii irratti gale. Mootummaan immoo isa kana waan quba qabuudha. Dhimma kana hordofuudhaaf yaaliin yeroo taasifamutti qaamonni mootummaa adabannee akka teennu nutti himan jechuudhaan miidhamtoonni kana dura odeeffannoo kennaniin ibsanii turan. Kana jechuun gochi kun kan raawwatamaa jiru qaamota mootummaan quba qabuun akka ta'e waan mirkaneessu jechuudhaan mootummaan rakkoo kana maaliif nurratti raawwataa jira jechuudhaan gaaffii gaafatu. Akka ragaa dabalataatitti kana dura ragaa Jawaar Mohaammed maxxanse kan mallaqni itti kaffalame nagahee fi odeeffannoo Jawaar Mohaammed kennee ture isiniif maxxansinee ture. Oduun itti aanu paartiin Izeemaa yoo filannoo marsaa 7ffaa kana kan mo'atu taate naannoo Oromiyaa nan diiga jedhee jira. Filannoo biyyoolessa Itoophiyaa marsaa 7ffaa torbaanota booda ni gaggeeffama jedhameef paartileen siyaasaa Oromoo bulchiinsa magaalaa Finfinneetiif kaadhimamaa tokkollee hin dhiyeessine jedhamee jira. Faallaa kana immoo paartileen sabaana Amaaraa magaalaa Finfinneetti kaadhimamtoota hedduu dhiyeessaa kan jiran ta'uun kan himame yoo ta'u, dhaabbileen siyaasaa Amaaraa kunneen hedduun isaanii miseensi dhiyeessan baay'inaan kan bilxiginnallee ni caala jedhamee jira. Bilxiginnaan kaadhimamtoota 20 dhiyeessu Izeemaan akka fakkeenyatti kaadhimamtoota 23 dhiyeessee jira. Paartileen siyaasaa Oromoo filannoo marsaa 7ffaa kanaan wal qabate filannichi haqa qabeessa fi akkasumas iftooma akka qabaatu wantoota guutamuu qaban mootummaa PP yoo gaafatanis mootummaan PP guutuu hin dandeenye. Filannoo sobaa irratti hirmaatuu fi filannoo sobaatiin uummata keenya burjaajessuu hin qabnu jechuudhaan ejjennoo qabataniin hirmaannaa isaanii xiqqeessanii jiru. Kana immoo diinni akka carraatti itti fayyadamuudhaan dorgommii fi filannoo tokko malee uummata Oromoo irratti of fe'uudhaaf haala mijeeffatee jira. Gama biraatiin immoo paartiin ol'aantummaa saba tokkoo hawwu alaabaa tokko amantii tokko jechuudhaan sochii isaa gaggeessaa jiru. Izeemaan yoo filannoo bara kana injifatu ta'e naannoo Oromiyaa nan diiga jedhee jira. Duula gaggeessaa jiru irratti kana akka qabxii duulaa tokkotti kan itti fayyadame yoo ta'u, dhoksaadhaan hojiin Oromiyaa fi Oromoo balleessuuf hojjetaa jiran hedduu akka ta'e waan akeekudha. Gabaabamatti uummanni Oromoo filannoo kanarraa bu'aan inni eeggatu tokkollee hin jiru. Ta'ullee adeemsa filannoo kanaa dammaqinaan eeguu fi akkasumas rakkoo itti dhufu jalaa of baraaruu fi tokkoomee of eeggannoo barbaachisaa ta'e taasisuu qaba jedhamee jira. Oduun itti aanu loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa waliin lola gaggeessuu beeksisee jira. Lola bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa waliin gaggeesse irrattis miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiise
meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Lola bakkoota garaagaraatti gaggeessaa jiru irrattis loltoota mootummaa hedduu booji'uu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma kanaan har'a caamsaa 18/2026 waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa aanaa Gimbitti loltoota mootummaa waliin barraaqan lola gaggeessuu beeksisee jira. Barraaqan aanaa Gimbii Gaddaboonsaa jedhamutti loltoota mootummaa waliin lola gaggeesse irratti miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiise jedhee jira. Hedduu madeessuun hedduu addunyaa kanarraa godaansisuun meeshaalee waraanaa hedduu sirraa hiikkatuun injifannoo irratti argatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun achuma lixa Oromiyaa aanaa Hoomaatti waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessaa haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwadhe jedhee jira. Aanaa Hoomatti haleellaa loltoota mootummaa irratti guyyaa kaleessaa raawwateen miidhaa guddaa kan qaamattii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuun meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkadhe jedhee jira. Haleellaa kan raawwate waraanni bilisummaa Oromoo mooraa waraana mootummaa lama irratti ta'uu beeksisee jira. Haleellaa moorota kana lamaan irratti raawwateenis miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu odeeffannoon gamasirraa baate ibsitee jirti. Haleellaa bakka tokko irratti raawwateen meeshaan inni hiikkate kan itti aanu kanaadha. Meeshaan irraa hiikkadhe jedhes kan viidiyoo irratti argitan kana yoo ta'u AKM hedduu fi meeshaalee biroollee irraa hiikkatuun galii mooraa waraana bilisummaa Oromootiif taasise jedhee jira. Nama biraatiin immoo waraana bilisummaa Oromoo lola loltoota mootummaa waliin gaggeessaa ture irratti loltoota hedduu booji'uu beeksisee jira. Kan booji'amanis kan viidiyoo irratti argitan kanaadha. Humni kunis humna akkaan baay'eedha. Baay'ina isaaniitiin waliinuu ammallee warra carroomeedha. Hedduun isaanii carraa kanallee argachuu hin dandeenye. Warra carroome kana immoo waraanni bilisummaa Oromoo haala amma argitan kanaan simatee mirga isaanii kabajee mirga isaanii eegee fi mariisisaa jira. Bakkoota lolli itti gaggeeffame kanaan wal qabatee gama mootummaatti maaltu jedhame kan jedhu odeeffannoo argachuuf yaallee turre. Odeeffannoo argachuu hin dandeenye ta'ullee guutuu Oromiyaa keessatti mootummaan lola waraana bilisummaa Oromoo waliin gaggeessaa jiru itti fufuu beeksisee jira. Lola Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru wal qabatee ajajaa waliigala waraana PP Fiild Maarshaal Birhaanuu Juullaa yaada kennee jira. Yaada kenneen mariin araaraa waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa PP gidduutti Taanzaaniyaatti gaggeeffamee ture diigamuu hin qabu ture. Osoo nu jiraanne immoo mariin araaraa gaggeeffame sun hin fashalu ture. Ni milkeessina ture. Garuu warroota lolli maal akka ta'e hin beeknetu marii kana fashalse jechuudhaan dubbatee jira. Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru miidhaa guddaa dhaqqabsiisee jira. Lubbuu hedduu galaafatee jira. Qabeenya biyyattii hedduu barbadeessee jira. Dinagdeen biyyattii kufee jira jechuudhaan miira gaabbitiin haasaa kan taasise yoo ta'u garuu waan kana dura dubbatee ture dagate fakkaata. Kana dura duula garaagaraa naannoo Oromiyaatti gaggeessaa jiraachuu fi duula gaggeessaa jiraniin yeroo garaagaraatti waraana bilisummaa Oromoo balleessuun sadarkaa PP fi yaaddessaa hin taane irra dhaqqabsiisuu dubbatee ture. Yeroo garaagaraatti ibsa kennaa tureen waraana bilisummaa Oromoo balleessuun parsantiin 90 hojiin haala ta'ee parsantiin 10 qofti kan haftuu fi parsantiin 10 haftu sun immoo hojii funaanuu qofa kan isaan hafu ta'uu kan ibsee ture. Mariin araaraa Taanzaaniyaatti gaggeeffamee ture sun fashaluu hin qabu ture jedhee dubbatuun isaa immoo dhugaafi miti uummata Oromoo gowwoomsuuf jechuudhaan hedduun yaada itti kennanii jiru yookaan qeeqanii jiru. Dhibba kana Eertiraa fi mootummaan Bilxiginnaa araaramuuf yookaan marii araaraa gaggeessuuf jedhamee dubbatamaa ture. Odeeffannoo san akkaan hafarsaa kan turan aangaa'ota PP'ti. Kanaan wal qabatee gama Eertiraatti Itoophiyaa waliin mari'atuuf wanti dubbatame tokkollee hin jiru jechuudhaan haalamee jira. Faallaa kana TPLF Eertiraa fi hidhattoonni naannoo Amaaraa qindoomuun maqaa cindoo jedhu moggaafatuun lola bal'aa mootummaa Itoophiyaa irratti banuudhaaf waliigaluu isaanii beeksisanii turan. Akkasumas TPLF bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay fonqolchuudhaan naannoo Tigraay guutumaan guututti harkatti galfatee jira. TPLF kana yoo godhu tarkaanfii mootummaan federaalaa Itoophiyaa irratti fudhatu hunda qolatuudhaaf qophii isaa xumuruun akka ta'e himamee jira. Mootummaan Bilxiginnaa immoo yeroo bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay fonqolfamu wanti inni dubbatee fi tarkaanfiin inni fudhate tokkollee hin jiru. Walumaa galatti lolli kaabaa qindoomina gareedhaan kanneeniin irratti ni banamoo akka ta'u taate mootummaan Itoophiyaa yookaan Bilxiginnaa dura dhaabbatuun rakkoo guddaa isaa ta'uu danda'a jedhamee jira. Yaadni Fiild Maarshaal Birhaanuu Juullaa tibbana dhiyeesse immoo kanaan kan wal qabateedha. Uummata Oromoo gowwoomsuudhaaf lolli kaabaa yoo ka'e uummata Oromoo dahoo godhatuudhaan dura dhaabuu fi lola kana ofirraa qolatuuf yaadameeti malee
uummata Oromoo badii tokko malee waggaa 8 oliif maqaa hin taanee fi maqaa inni hin qabneen itti maxxansuudhaan lubbuu galaafataa turanii fi qaamota biroollee hidhachiisanii itti bobbaasuun ajjeesisiisaa turan garaa isaa nyaateetii miti jechuudhaan qaamoleen garaagaraa yaada itti kennanii jiru. Walumaa galatti muddamsuu kallattii kaabatiin itti aggaamame burjaajjiidhaan dura dhaabbatuuf barbaadameeti jedhamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjinis wajjiin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kennaa nagatti nu turaa.